Shaashani singoda khandira fi dala narra mukhaina hundumman obbola buna gurracha mo adiitu sittola sansim marata talachuutu jira jimaan ani fides gabama bidera ustaz Bukhariin kunu mirqaneeti jira takbirtaan isaatu wallahi mashallah yaro nasimatu abba fade chala dhiiro lafa qabate jaahu wayna gala Allahu akbar Mumakkeenya simbaanaati sahalo dhufne goduri sadarsas kalalalo wanni nan dubbadhu gurratti si calaw mirqaana keessani sirritti itti balaw anis arrafide tanadda walalo isinummaan qoftina rantahina baatirilaw namni garbuu qabu fatarrisa bacho ya ustaz Abu Mahirun kanda salacho ine batam wallahi fikir nacho Allahu akbar Guyyaa arrantana wanni asnu fide jolle waggaa guutuu di rabbi baratte kunno guyyaa arraa hundi eebbifamti eebba isaanii irratti namuu diddiqati walalee saamusaaf tokko sirfeensa tolfate ammas dabalata manzara uffate garuu waan nama gaddisiisu yoo ana hubatte yeroo dheeraa dura suufaan dhufuuf yaade suufan qabu inni jiinsuma miiccate guyyaa arrantana irratti hirmaate walalee saamusaaf kanaati eenyu seete hanifumaan baana mana hubatte nama tokko boone anaa cabsate ustaz Abu Mahir maqaa isaas barte ustazni keenya kun barsuufa uffate eebba barattoota isaa irratti hirmaate ustaz Abu Mahir kanaati eenyu seete abbaa markazaati mee ammas galte gammachuu isaaniitiin ustazni gabbate huccuun isaa hundi itti ta'uu didde ustazni gurraachi kun orra diimate dubre hedduu tokko baraadii gaafate dubre hedduu tokko bararra laallate joolleen shamarranii irratti wallolte abshir siin fuusisaa yoo singilii taate Allahu akbar Ya Ustaz Bukhari Abu Mahir jechuun kun maqaa kuniyaati maqaan isaa diineedha kun maqaa dhugaati kuniyaan isaa kun naangalu dhugatti Abu Mahir jechuun yaaman namni hundi iddoo biraatii fi markaza keessatti ijoolleen dhiiraa fi ammas tan dubartii Abu Mahir jechuun beekamaa baraati dhiiroo Mahir kuni dhugamoo forjiiti yoo beektanaa himi Bukhari qobesti Allahu akbar Sirraayin gabaabsaan sittin dheeressu hayyee Mahir kana umrii dheeressu yoo ilma keete hediin irra guddisu Qur'aanaan fadiisa hundanuuf barsiisu ilma biyya tana fuuldura ceesisu sayyoonuuf hin goone wallahi sindisu hammataa jabaatu kan biyya kuffisu akka nutti hin taane dhaamsiinan dabarsu yoo forjiitii ta'e dhaltee nu garsiisu Allahu akbar Ya Ustaz Bukhari miarra jolle shamarranii tanaan faarsaanaanii hayyamtani enaan jaa kaasamee maaliif ustani Yeendi tiqamsa Ergamaa keenya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khakka jiyaasani tadhalte dubartii ta'uu wayna haddani Yeen Qur'aana juuzii soddomma yeroo qaraatanii suuratun nisaa jeem moggaase rabbiin Qur'aanaani rabbiitu ol fuudhe dubartii bar sadarkaa isaanii isin warri dhiiraa hundumtii keessanii suuratun rijaal Qur'aana keessatti akka dhageessanii Allahu akbar Haadha ulamaa fi barta imaamanii namni rabbiin guddaan samii torban irra salaamate dubartiidha isini amiira takkaffaatan maqaansii ummu Khalid yookaan hayaatii jaamtu yeroo hunda isiin markazaan dhabamtu tan ustaaz Abu Mahir barhaalaan jaallattu Qur'aana rabbiitiif tambootaa kannitu markaza guddisuuf gaheen isiin qabdu ayyoon isii himu lakkaawwamteen dhumtu tan akka ummu Khalid barbaaddeen kitu mashallah jettena rangama chiftu Allahu akbar Amirri lammaffaan barobsee jaamti haalaa fi amalaan akkuma hayaati diin rabbii barachuuf hawwii guddoo qabdi Qur'aanuma kana qara'uu jaallatti ajaa'iba yaa bobartan obseedhaati anta kana garre nama akkasiiti diiniif lubbuu isii wallahi ni wareedi obseen teenyatu ni dhiiraa'uu ni caalti yooniif nan amanne kan jalaaf gubbaati Bukhaarii gaafadhu inni siimaati
أميرة صدفة منتهى والبرتا سيفين نعماني منتهى تنغوتا جهن سيقدو سناتوني بيتا خندوران بين صوت والربرتا منتهى تنيا ندقيا جرتا أدويته هندناتو الكنياتا يا أستاذ بخاري هم ندبلتا يو أدوين سينا جوات ملي شاري أمتا الله أكبر كان قوي manguddoo fi qoree ammaasiis shurtaadhaan galatoomaa jannaa yerootu nonfuune malee silaa ijoollee markaza kanaa hunda takka takkaan faarsinaa dhiifamanuuf godha hedduu sin jaalannaa hayyee meenarraa dhagayaa gurra qalbiittiini waan ajaa'ibaati qoflan baay'isini sasseeqoon sunnaadha ja'a bar nabiini akka irraa barattan shakkiin qabu'ini hangamanaaf gamaa barnatti aaranii hangaan hanfitadhu barne niin dubbadha amma waa'ee zabanaarraa waa'ee dardaraa fi barammaasiis dubraa likki isaanii ittiin himaarra hangamanaaf gamaa barnatti aaranii hangaan hanfitadhu barne eeggatanii hoggaaniin fitadhe silaan handhiisanii warreettan sagantaa gaggeessaa jirtanii akka isaan nan to'ine narraa dhorkitanii bakka akkas taanaan hin sodaaddooni. Allahu Akbar. Boom, itti qabsaa lafaasi. Dardarri maantanaa yaanni isaa qamaati lulluu isaa malee hin fadhu qaraati markazatti dhiisee ganda tiktaakitti achirraa caffaraa kun hojuma isaati ciqilfateetuma jimaa isaatti jira jidduudhaan mirqaanee fiifteheeti jira osuma qama'uuf fooqi meeqa jaara Itoophiyaa bihee seena barxiyyaara Ameerikaa fi Dubaay Kaanaadarra joora meeshaa adda addaa fi dabarachirra boodammoo wayyaa yoggaa ilaalu bariif bira lakkaan mana isaa keessaa gangalachuu jira. Allahu Akbar. Bariin irraanfanne tahaa waasniin kaasaa tan dhiiraa dubbadhee tan siimaa fandiisa irraanan qabinaa itti gannadhiisa takka takkaaniin har'a irraa baasa hijaaba bitaniif hunda namaa hirtee huccuu qalloo takka dirqiidhaan kaayyattee kophee maqaan takkoo takkarra dhaabbattee dheerattee samii keessa qotte paawudaraa fi jinnii fuulattiif dibdee hidhii isiidhatti chaappistik dibattee atuu dura fiidee Bukaarii waa isa hogatte. Ijabatti dhiiftee ganda keessa qullaa tokko